Ashama kam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni channel kiyyaa hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqni galatu kun guyyaa haaraa kanas wanta baay'ee tokko isin ajaa'ibuun isiniif qabadheetti dhufe guyyaa haaraa kana immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti akka karaa WhatsApp wantoota miidhagoo ta'anii kan jaalalaaf ta'an akkasumas immoo taphoota garaagaraa baay'ee kan namatti tolanii akkamitti akka erguutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan akkuma agartanii wantoota baay'ee namatti tolanii emoojota gosa garaagaraa fi barreeffamoota miidhagoo ta'antu jira jechuudha as keessa. Kana gaa salphaatti akkamitti akka erguutii dandeessan kan jedhuun isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Yeroo hundaayyuu itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. WhatsApp keessan jala al takkaa galchuudhaan sanii booda salphaatti yeroo hundaa saayitii barbaadanitti itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoota akkuma agartan karaa WhatsApp kiyyaa isinitti agarsiisuutti ni danda'a. Yeroon barbaadetti gaa namoonni barbaade kamiifiyyuu ergaan barbaade salphaatti erguu fi nan danda'a jechuudha. Kunoota as jala naaf ta'a. Kanaaf gaa salphaatti wantoota miidhagoo kan akkamitti akka as jala galchattan kan jedhudha waan ta'eef amma gara sittiin isin deebisa jechuudha. Egaan appilikeeshiniin kun baay'ee tokko xiqqoodha jechuudha. Meegaabaaytii 5 kan hin guunne tokkodha. Kanaaf ishee kana buufachuutii qabdu jechuudha. Kana lafti isin argattan karaa Telegram channel koo Elsay kan jedhuu fi akkasumas immoo description box irraa viidiyoo kana jalaa ni argattu waan ta'eef viidiyoo koo jalaa wanti isin gootanii akka kanatti naa viidiyoo koo bantanii jala kanarraati barreeffama viidiyoo kooti iddoo kanarra tuquudhaan salphaatti description addana jedha waan ta'eef as jalaati aappii as tuquun buufadhaa jedhee isiniif barreeffameeti jira. Kunootti liinkii kanaal tokkootiif ennaa tuqxanii gara weebsaayitii kootii isin geessa jechuudha. Kunootti haala kanaatiin achi booda jala kanarraati kunoo gaa xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini iddoo kanarraati daawunlood kan jedhu jira. Kana tuquudhaan salphaatti aappii barbaaddaa sana buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan amma haalli itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba install gootanii akka keessa seentaniini bifa kanaatiin kan inni isiniif banu saniin booda amma fakkeenyaaf iddoo kana jalaati kan jaalalaa wal qabatu laavii garaagaraa wantoota garaagaraa barreeffameeti jira. Amma as keessa yoon seene jechuudha. Kun as keessaati xiqqoo ishee akka kanatti ennaa gadi seentanii jala kanarra aadditu WhatsApp jedhee jira jechuudha. Kun akkuma agartanii aadditu WhatsApp jedhee jira jechuudha. Warri wanta isinitti agarsiisu ifa isiniif taa'atii hin deemne ennaa viidiyoo daawwattan jechuudha. Rakkinni keessan maalla isin full screen gochuutii qabdu jechuudha. Iddoo kanarra tuquudhaan kunootti iddoo kanannaa tuqxanii salphaatti full screen isiniif taa'a jechuudha. Achi booda wanti isinitti agarsiisu yeroo hundaayyuu ifa isiniif taa'atii deema. Kanaaf homaa tokko wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Egaan saniin booda gaa aadditu WhatsApp kan jettu kana ennaa isin tuqxanii wanti isiniif ta'u bifa kanaatiin jechuudha. Aadde kan jedhu isiniif dhufa. Sanii booda aadde kan jedhu kanaal tokkootiif ennaa tuqxanii amma maal ta'ee jira jechuudha. Wanti kun wanta sitti agartan hundi isaa jechuudha salphaatti gara WhatsApp kootiitti naaf darbee jira. Ammallee jechuudha jala kanarraati kunoo naaf barreeffameeti jira jechuudha. Laaftuu kan jedhu jira, laaf sireedhee isteeppiidhaan jira. Amma sastuquudhaan salphaatti aaddetu WhatsApp kan jedhu jira. Saniin booda hunda isaa haala kanaatiin salphaatti gara WhatsApp kootiitti nan dabarsa jechuudha. Kunoota akkuma agartanii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Aadditu WhatsApp jettu aaddi jettu ammasii saniin booda amma gara WhatsApp kootii deemee yoon dhaqee ilaale salphaatti wanti achi dabarsaa jiru kuni naaf dhaqeeti jira. Meestii amma gara WhatsApp kootii as keessaa cufee ba'eetan deemee dhaqee isinitti agarsiisa jechuudha. Kunootti WhatsApp koo keessa akkan seeneni wanti hin godhu kunootti mallattoo emoojii jala kanarraa ishee kana al tokkootiif tuttu jechuudha. Kunootti jala kanarraa mallattoo emoojii kan WhatsApp keessa innaa seentanii iddoo kanarraati isiniif baasa jechuudha. Kunootti akkuma agartanii laaf kan jedhu kunoota akkuma agartan baay'ee tokko kan miidhagu baay'ee tokko kan namatti toludha. Kunoo as jalaatii gaa wanta barbaade nama barbaadee fi erguutii nan danda'a jechuudha. Kunoota akkuma agartanii wantoota barbaadan gaa salphaatti wantoota miidhagoo kana daayirektii abbaa barbaadaniitii fi erguu ni dandeessu jechuudha. Kunootti gaa akkuma agartanii baay'ee tokko isinitti tola jedheetii yaada. Egaan guyyaa har'aatii fi kanadha jechuudha kan inni isiniif qabadheetti dhufee akka isinitti tole abdii nan qaba. Egaan yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan yeroo itti aanu deemnee hanga lagarrutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye.